Welcome to Grade 9 Biology, Unit 4, Part 15. Baga nagaan kara barnoota biology kutaa saglaffaa nagaan dhuftan. So, arroon irraa jalqabnu gaa boqonnaa afuraffaa paartii 15ffaadha. So, paartiin irraa jalqabnu gaa tana jechuudha. So, okay. Okay, we start from this subtopic, okay? Development and pregnancy and development. So before we proceed our today's lesson, don't forget to subscribe, like, share this video, okay? Okay, we continue with our today's lesson in case of pregnancy and development, okay? Okay, what is implantation? So the fertilized egg, that means a zygote, first divided into two cells. Okay? So gaarraan tana waa'ee ulfaa fi akkaataa guddina embriyooti kan barachuu deemnu. Kanaafuu waggaa fi what is implantation jedhamu kana irraa jalqabna jechuudha. Okay? Fertilized egg yookaan immoo zygotiin takka ifa killeen cabtee spermidhaan killeen cabtee fertilization gaggeeffamti. Zygotiin ifa uumamte booda zygotiin suni jalqabaaf seelii lamatti hiramti. Akkasumas seelii lamaan sun haalumsaniin seelii afur ta'aa deema. So seeliin afuran oomishan kun immoo haaluma kanaan continue ta'e yookaan immoo guddatiinsa yookaan immoo adda hiramiinsa seelotaa dabalaa lakkuma dabalaa deemu jechuudha. Seeliin 4, 8 ta'a, 8, 16 ta'a yeroo deemaa dhufe dhumarratti to produce a solid ball of cell. Dhumarratti maaluma a solid ball of cell. Kana jechuun maali embriyoodha jechuudha. Embryo uumaa jechuudha. So this embryo develop in the embryonic development, okay? Kana jechuudha. An early stage of development in the embryo kanaatu uumamaa jechuudha. Ifa seeliin takka ifa killeen takka spermiin cabti zygote taati. Zygotiin sun immoo deebitee embryo taati jechuudha. Ifa embryo taate booda immoo embriyoon guddina sadarkaa embriyoodhaa sadarkaadhaan jiru xumuruudhaan dhumarratti daa'ima baatii 9 booda daa'ima xiqqaa kan addunyaa tanaa gumaachamu yookaan addunyaa tanarratti dhalatu ta'uu ta'a jechuudha. Akka dhala sanyii namatti jechuudha. Okay. This early embryo travels down to the oviduct to the uterus. Embryoon jalqabaaf uumamte tunga karam deemti. Kara oviductii gadoo deemte akkasumatti immas oviductii keessan kara uterusii kara gadaamisaa dheetti jechuudha. So haala kana keessatti it sinks into the lining of the uterus. Embryoon uumamte tun keessoo uterusitti gadoo sinkis yookaan immoo limti gadoo liqinfamte jechuudha. Adeemsi gadoo liqinfamuu yookaan gadoo hidda dhaabbattee yookaan bakka silaa keessa kunuunsan keessatti gadoo limiinsi yookaan gasseeninsi embryo sanii adeemsa kun maal jedhama? Adeemsi embryoon gadoo liqinfamtu sun implantation jedhama jechuudha. So embryoon takka yookaan immoo sanyiin fertilized taate kara embryo jijjiiramte akka implantation isii barbaachisaa jechuudha. Hidda gad dhaabbattee bakka mijeeffattee ilma namaa haarawa lubbuu haarawa taatee uumamuudhaaf implantation barbaachisaa ta'a jechuudha. Adeemsi implantation kun yeroo zygotiin kara embryo jijjiiramtee embryoon immoo bakka itti guddattu micireen embryo jedhamtuun bakka itti guddattu qabattee uterusii keessatti bakka wombi jedhamtu keessatti yeroo isiin bakka isii qophaa keessa teessee achi keessatti hidda gad dhaabbattee sadarkaa guddina itti eegaltu adeemsuun implantation jedhama jechuudha. Embryoon takka yoo implantation dhabde implantation yoo hin jiraanne bifa xuruutiin akka bifa xuriitiin xurii fakkaattee bahuu dandeesse jechuudha. So kanaafuu implantation yookaan immoo hidda gad dhaabbachuun embryo sanii
barbaachisaadha jechuudha guddinaaf. So sanyiin bifa kanaan fertilize taatee karaa imbiroo jijjiiramtu kun taa'uu qabdi jechuudha. Taa'uu ilmoon fertilize taasisu imbiroon sun teessee ulfi sun ulfi sarkaadhaan ulfi sun immoo daa'imni takka yookaan ilmoon sun ifa ulfootti boodachi adeemsi isiin ittiin teessee karaa namatti ittiin jijjiiramu sun implantationidha jechuudha. Okay? So the embryo continue to grow. Akkasumas gaa imbiroon tun guddinni imbiroodhaa itti fufa jechuudha. Itti fufa. And produce a new cell. Seelii haaraa uumti. Seeliin haaraa kun immoo tishuu uuma. Tishuu haaraa uuma. Tishuun haaroon immoo orgaansii uumaa jechuudha. Haala kanaan ijaaramiinsi qaama ilma namaa garaa haadhaa keessatti gaggeeffamaa jechuudha. So after 8 weeks, torbaan 8 booda, when all organs are formed, the embryo is called fetus. Torbaan 8 booda, yeroo qaamni embryo sanii hundi isaa tolfamee yookaan irratti uumamee dhume booda, embryoon sadarkaa san geesse fetasii jedhamti jechuudha. Embryoon guddina sadarkaa tanaa geesse fetasii jedhamti yaamamti jechuudha. Ifa fetasii taatee yaamte booda immoo qaamni barbaachisu hundi guutuun guutamee fi san booda immoo ji'a 9 booda fetasiin tun karaa ilma namaa chaayildi taatee kan dhalattu ta'uusiiti jechuudha. Okay? Okay. One of the first organs to form is the heart. Qaamni jalqabaaf imbiroo tana gubbatti uumamu onneedha jechuudha. The heart. Heartiin akkuma beekamu which pumps the blood around the body. Heartiin tun onneen tun matoora dhiigaati. Pampii yookaan immoo matoora dhiiga qaama keessa tamsaasu jechuudha. Imbiroo keessatti dhiigni bakka hunda deemee akka metaaboliizimiin barbaachisu gaggeeffamuuf gahee guddaa taphatti jechuudha onneen tun. Okay. Inside the uterus, the embryo becomes enclosed in a fluid-filled sac called amnion and water sac. Gadaamisaa keessatti imbiroon bishaan imbiroon ittiin haguugamtu bishaan imbiroo haguugee yookaan dhangala'aan imbiroo haguugee imbiroo tana haguugee argamu amnion or water sac jedhama jechuudha. Bishaan kun amniyooniin yookaan immoo amniyoonik fluidiin kun jechuudha. Kan imbiroo marsee haguugee argamu kun balaa garaagaraa imbiroo irraa ittisaa jechuudha. So it protects it from damage and prevents unequal pressures from acting on it. Kana jechuudha dhangala'aan amniyoom jedhamu kun amniyootik fluid yookaan immoo dhangala'aan amniyoom jedhamu kun oota jechuudha. Oota akka keenyatti oota jennaani oota bishaan imbiroo haguugee ilmoo sana haguugee itti marsee argama jechuudha. Oota jennaan jechuudha. Maal irraa egaa balaa garaagaraa irraa eegachuudha. Ingaloon kun jechuudha. Akkasumas unequal pireejarii keessoo ilmootii fi ala ilmoodhaa akka wal qixxaatu kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. And also the fluid is called amniotic fluid. Dhangala'aan kun amniotic fluid jedhamee yaamamaa jechuudha. Amniotic fluid. Dhangala'aan imbiroo marsee argamu kun kan balaa garaagaraa irraa ittisu kun jechuudha. Amniotic fluid inni yaamnu yookaan immoo oota imbiroo yookaan ilmoo marsee balaa garaagaraa irraa ittisu jechuudha. Dhangala'aa. So kana fakkaata guddinni isteejiin diivlooppimentiidha. Kun amma asirratti caasadha. Caasaa asirratti ovidaktiidha, asirratti pilaasentaadha. Asirratti immoo impilaantit imbiriyoodha. Imbiroo impilaant taate jechuudha. Imbiroo teessee jechuudha. Tan gadaamisaa qabattee guddina irra jirtu jechuudha. Asitti miilimeetira 12 akkuma san morma gadaamisaatti fi vaajinaadha kuni caasaan asirratti mul'atu kun jechuudha. Kun immoo guddina sadarkaadhaan jiru. Torbaan sadaffaatti imbiroon kana fakkaatti. Torbaan 4 booda yookaan baay'ee takka booda immoo imbiroon kana fakkaatu caasaa kana uummataa deemtu. Torbaan 6 keessatti immoo imbiroon
ijji faan itti tolfamaa akkasumas gurri faan tolfamaa fi kan deemu ta'uu isaati jechuudha. Caasaan kun immoo umbilical cordidha. Hidda handhuuraati. Caasaa hidda handhuuraati. Pilaasenta irraa dhufa. Pilaasentaan kan akkuma beekamu wanni jechuudha obbaatii jechuudha. Caasaa bifa obbaayitiin booda gizee ilmoon dhalatti booda irraa bahu jechuudha. Caasaa haadhaa fi ilmoo jidduu jirtu jechuudha. Kan ilmoon akka guddatu taasisu jechuudha. Niwutireentiin garaagaraa ilmoo san keessaa ilmoo haadha keessaa hara ilmoodhaa kan dabru karaa pilaasentaa kanaan jechuudha. So kana jechuudha. Okay. Look asirratti oxygen and food. Oxygenaa fi nyaanni barbaachisaan imbiroon kun akkasiin lubbuun jiraattu to live lubbuun jiraattu taasisu akkasumas akka imbiroon guddatu kan taasisu kan irraa argamu obtained from what? From mother's body. Qara dhiiga maazariitii yookaan immoo qara dhiiga haadha irraa argama jechuudha. By means of the structure called placenta. Caasaa placenta jedhamuun placenta yookaan immoo obbaatii jedhamu kanaan jechuudha. Dhiiga haadhaatirraa oksijiinaa fi nyaanni bulbulamaan imbiroo san guddisuuf argamaa jechuudha. So the placenta becomes closely attached to the lining of the uterus and is attached to the embryo by a tube called umbilical cord. Placentaan kun kan inni closely attached ta'u dhaaba gadameessa irratti kan inni attached ta'u sirriitti itti maxxanee jechuudha. Irratti uumamee irratti attached ta'a wal qabata jechuudha. Akkasumas imbiroo immoo karaa inni ittiin qunnamu karaa ujummoo umbilical cord jedhamtu ujummoo hidda handhuuraati jechuudha. Karaa hidda handhuuraa kanaan imbiroo wajji wal qabataa jechuudha. So oxygen and nutrients such as glucose. So kanaafu oxygenaa fi nutrientiin barbaachisaan kan akka glukoosii kun akkasumas akka amino acidiidha. Pass through the placenta to the embryo's blood stream. Oxygenis ta'ee nutrientiin garaagaraa kan imbiroon akka guddatu gargaaran kan akka glukoosiidha. Kan akka amino acidiidha jechuudha. Caccabaa pirootiinaati kan amino acidiin akkuma beekamu. Karaa pilaasentaatiin imbiroo marsaa dhiigaa imbiroo keessa seenuu danda'a jechuudha. Akkasumas xuraawaan akka kaarboon daayoksaayidiidha kun xuraawaan akka kaarboon daayoksaayidiidha kun pass from the embryo's blood to that of the mother blood. Imbiroo keessaa dhiiga imbiroodhaa keessaa karaa dhiiga maazariitiin imbiroo san keessaa baha jechuudha. Kaarboon daayoksaayidiin kun jechuudha. So haa ta'u malee the blood entering the placenta from the mother does not mix with the embryo's blood. Yeroo wantoonni garaagaraa oksijiinas ta'ee nyaatas ta'ee kaarboon daayoksaayidiis ni dabra yeroo jennu dhiiga pilaasentaa keessa jiru sanii fi dhiigni maazariidhaa karaa pilaasentaatii fi karaa pilaasentaatiin jiru kun dhiiga imbirootii wajji walitti makamu jechuudha. Okay? Dhiigni karaa pilaasentaatiin maazarii keessa seenu kun dhiigni maazariidhaa jechuudha. Karaa pilaasentaa kanaan dhiiga imbirootii wajji waliin makamuu gonkumaa hin danda'u jechuudha. Adda dhorkamaa jechuudha. Okay? Blood entering the placenta from the mother does not mix with the embryo's blood. Kan ibsaa jechuudha. Dhiigni maazarii keessaa karaa pilaasentaa seenu dhiiga imbirootii wajji gonkumaa walitti makamuu hin danda'u jechuudha. Waliin miksiin godhuu jechuudha. Maaliif jechuudha? Kana jechuun maal seeti? Dhiigni haadhaa imbiroo keessa seenu jechuudha. Imbiroonis dhiiga kophaa qabdi, maazariinis dhiiga kophaa qabdi jechuudha. Okay? Akkana jechuudha. Dhiigni maazariitii fi dhiigni daa'ima garaa haadhaa keessa jirtu walitti makamu jechuudha. Dhiigni haadhatis kophaa kophatti, dhiigni ilmas kophaa kophatti uumamee osoo waliin xuunetti soorata qofa karaa
pilaasentaatiin daddabarsitee fi haga daa'imni sun dhalatee umrii isaa guutatee gara haadhaa keessaa bahutti haala kanaan jiraataa jechuudha guddinni imbiroodha. So asirratti amma ilaal imbiroon tun sadarkaadhaan jirti jechuudha. Umbilical cordin isiin jirti torbaan 10 booda jechuudha. Yookaan immoo amma akka keessatti pilaasentaan as ijaaramee jira. Pilaasentaan inni kun jechuudha. Caasaa ubbaatitti pilaasentaan kan iddan duraa umbilical cord jedhamu kanaa wajji kanaan attaayitee wantoota barbaachisaa hunda imbiroo tanaaf kan kennu ta'uu isaati jechuudha. So isteejii sanatti jechuudha torbaan 10 keessatti imbiroon millimeetira 60 guddatti jechuudha. Bishaan amnoon saaqu jennu kun amnoon fluid jennu kun imbiroo marseet balaa garaagaraa irraa ittisaa jechuudha. Bishaan imbiroo marse kana jechuudha. So haala kanaan imbiroo marsee balaa garaagaraa irraa ittisuu isaati jechuudha. Inni itti aanu gaa caasaa kana caasaan kun ji'a 5ffaa pilaasentaa imbiroo ji'a 5 fixe jechuudha keessatti. So 200 fi millimeetira 200 fi 50 keessin guddattee jechuudha imbiroon tuni. Haala kanaan guddinni itti fufaa jechuudha. Tunis immoo imbiroo torbaan 35 fixe jechuudha. A few weeks before birth dhalatuu dura baatii xiqqishoo yookaan torbaan xiqqishoo tafaaf jechuudha. Sana booddeen dhalatti filatis fitasiin tun daa'imni kun daa'ima ta'e dhalata jechuudha. So kana fakkaataa jechuudha. So this is enough for our today's lesson. Until we join with the news lesson, goodbye.